ولقلت باين يعني فامي جمالين جامع جراتا مقالة لهم علم ما عندنا كل دران ديما جروهم وان باي نما جمتشي تاكي رجالة تكسبت من خيني اللهم فدي مسوما كباتون ورثة جرا باي حكومة ما خانت تجنا رابطني حكومة تجيان كانت جارم سافل لي تجنا رابطني وجين جارو كمنا مقالة تني بري چورا كمنا تولى مقام كيا عبد الله نجاني hojjeta mootummaatiif karaa tokkoon jiraata magaalaa jalan kooti hojiin misooma kooridarii kun eenyumaan irraa tureewu akkaataa iddoo biraatti keessaafu naannoo magaalaa gurguddatanitti ilaallu fi haala iddoon biraatti jirtu haala magaalaa keenya gisanii ilaallu nuti boodarraa hafne hojiin misooma kooridaraa miidhaginaa fi guddina magaalaatiif barbaachisaadha akkaatuma hawaasa barbaachisummaa isaa irratti hawaasa mariisifne tokkoof karoora qabannee deemnu kooriidara kanarratti karaa gadiitiinis karaa oliitiinis magariisummaanis ni dalagama karaa miilli namaatis irra deemnu dalagama Afrikaatiif guddina magaalaatiif miidhagina magaalaatiif faayidaa guddaa qaba yaa dargaggeessaa hawaasni hundinuu beeka sirreeffachaa jiru kana jechuun inni kaani sirriidha irraa turre garuu immoo keenya ni mariisifne ummanni sitti amane diizaayinii ni amane ofiisaatiin buqifatee qatti jiru kuma gartan kana kanaaf yeroo muraasa keessatti magaalaa keenya ni jaarra fanni magaalaa kan maazuraa ni tolfama so maazuraa keenya keessatti siidaa jaarraa abbaa gadaa keenya jechuun magaalaa keenyaaf magaalaan keenya magaalaa seenaa guddoo qabdu magaalaan Calon ko magaalaa seenaa qabeessa akkaataa maqaasii kanaan ammas miidhagdee akka argituuf hawwii guddaa qabna jechuudha. Kanarra dhaabbanneeti hawaasni keenya sadarkaan jirus mari'ate bifa saniin sochii marii hawaasa waliin bulchiinsa magaalaa taasisaniin hawaasni sitti amane manneen karaa afaanitti asiqanii fi iddoo silaarraa diigamuu qabdu san namni baasii mataa isaatiin haaluma argamu kanaan itti amane meeshaa isaa keessaa baafatee diiguuratti argama. Waan jajjabaachuu qabu jechuu barbaada. Uummanni keenyaas jijjiiramee jira. Misooma barbaada waan ta'eef nuti baay'eetti gammannee jirra. Hawaasa magaalaa keenyaatiin galatoomaa jennaan dargaggeessaan galatoomaa jennaani wal bira jirra. Magaalaa keenya jijjiiruuf halkanii guyyaa jijjiiruudhaaf murannee jirra jechuudha. Kanaaf uummata keenyaan galatoomaa jennaani akkasumattis caasaa keenya bulchaa aanaa horee qindeessaa aanaa keenyaanis hawaasa keenyaanis galatoomaa jennaani kanaaf ni bareechina magaalaa keenya qajuun qaba. Baay'ee galatoomaa nuuf jiraadha jabaadha hawaasni keenya mal Magaalaa kiyya Abdulbaari Abdurrahman Jaamaa jiraata magaalaa tanaatti magaalaa jalan kootiin waa'ee faayidaa koolidaraa yoo ilaalle koolidarri faayidaa hedduu qaba. Koolidarri misooma magaalaa ni dabala bareedina magaalaa ni dabala ammas akkasumas dhiphina karaa kanallee ni hir'isa sababa rakkoo dhiphina karaatiin dhufan rakkoolee balaa konkolaataa kanneen akkana dhiphina karaalee kan ni hir'isa bareedina magaalaa ni dabala hawwa turizimiitis ni dabala jechuudha faayidaa hedduu qaba koolidarri.